Araarri Waaqayyo Abbaa isiniif haa baay'atu. Sagantaa isin ana affeertan irratti nuuf argaminaan jettan irratti sa'aatii kana argamuudhaaf kunoo ammanis dhufeera. Waaqayyo bara keessanii fi jireenya keessanaa eebbisu jechaa akkam jirtu nagaa keessanii. Waaqayyo inni nagaa nuu kennee galata haa argatu. Ani Dookter Ifti'oo jedhama. Abbaa seeraa yookaas abbaa langaa kanan hojjechaa ture waggoota dheeraadhaaf. Yeroo ammaa kana immoo hojii wangeelaa hojjechuu keessattan argama. Waaqayyo inni yeroo kana nuuf kenne galata haa argatu jechaa macaafa qulqulluu keenya keessatti sagalee Waaqayyoo keessaa Luqaas boqonnaa 18:27 irratti akkas jedha. Dhugumaan wanti Waaqayyoo Waaqa maccaaf dadhabamuu jiraaree jedha. Dhugumaan wanti Waaqayyoo Waaqa maccaatiif dadhabamu jiraaree sagaleen jedhu kuni wanti Waaqayyoof dadhabame akka hin jiraanne haasa'a. Wanti Waaqayyoof dadhabame akka hin jiraanne haasa'a. Sagantaa kanaa Keeniyaa keessaan isinii dabarsa. Sagantaan kun sagantaa Keeniyaatti waraabamedha. Waraabamaa jira. Keeniyaa keessatti Naayiroobii iddoo jedhamu taa'een isinii dabarsa. Waldaa Qaaliyootii wajjin. Sagalee Waaqayyoo guyyaa har'aa kanaa dhugumaan wanti Waaqayyoof dadhabamuu jiraaree? Dhuguma wanti Waaqayyoof dadhabamu akka hin jirre asumaan akka beektan jaalalaa fi amantii Yesuus Kiristoos keessattan isinitti himaa. Yesuus Kiristoos warra isatti amanan, warra gara isaa ilaalan, warra isa abdatan hundumaaf, warra maqaa isaatti amananiif homti tokko illee hin dadhabsiisu. Sagantaa kanaa gaaffii isin na gaafattan irra dhaabadhee tanan deddeebisuu yaala. Gaaffii gaa'ilaa kan na gaafattan jirtu, durin barsiista turte amma nu jalaa baddee kan naan jettan jirtu. Gaaffiin tokko tokko nama qaqqaanessaa, gaaffiin tokko tokko immoo nama qaqqaaneffachiisaa, gaaffiin tokko tokko immoo nama yayyaadachiisa. Sagalee Waaqayyoo keessatti maaltu jira? Dubbii Waaqayyoo kana keessatti gaa waa tokkotu jira. Innis maa inni haati manaa lafee cinaachaa abbaa manaati. Haati manaa lafee cinaachaa abbaa manaati. Abbaan manaa immoo lafee cinaachaa haadha manaati. Macaafa qulqulluu keenya gaafa dubbinnu seera uumamaa boqonnaa 18 boqonnaa 2:18 gubbaatti amma reef ta'ee jedhe. Amma reef ta'ee. Maal jechuu isaati amma reef ta'e jechuun? Addaam yeroo jalqabaaf qofaa ture. Kan isa gargaartu bukkee isaan turre. Kan isaaf yaaddu bukkee isaan turre. Kan dhalatee jaldeessaa, leencaa, bineensota bakkee fi mukoota ejersa faatu lafa keessaa ol yaa'e malee Addaamiif kan ta'u hin turre. Amma reef ta'e kan jedhe hir'uu ture. Addaam guutuu akka ta'etti dubbatate. Hir'uu ture guutuu akka ta'etti dubbatate. Yeroo nameeka jedhamtu yookaan Yohaan yeroo isheen dhuftee bukkee isaatti argamtu amma reef ta'ee jedhe. Tokkummaan nama akka jabaatuuf namni nama barbaachisa. Tokkummaa keessatti waliin jiraachuuf, tokkummaa keessatti of dhaga'uuf, tokkummaa keessatti wal abdachuuf namni hin barbaachisa. Jireenya namaa keessatti tokkummaan iddoo olaanaa akka qabu macaafni qulqulluun bareechee haasa'a. Jireenya namaa keessatti tokkummaan akka barbaachisu macaafni qulqulluun bareecheetu haasa'a. Amma ta'e jechuun namicha kanaa Abrahaam Addaam Yohaaniin waan argateef garaan isaatti boqote, qalbiin isaatti boqote, ilaalchi isaatti boqote, sammuun isaatti boqote. Amma reef ta'ee jedhe. Namni kamiyyuu gaafa waan isaaf ta'u argatu hin gammadaa, hin gammade. Hin gammadee haadha manaasaa kanaa wajjin wal beekanii isheenis Qaayeliin godhattee, Aabeliin godhattee ijoollota godhachuu jalqabde. Yommuu sanaa maal jedhanii wal barani? Haadha manaasaa beeke namichi. Ilaalaa gaa dubartiin
maalitti fakkeeffamti? Lafatti fakkeeffamti. Lafti sanyii midhaanii ati itti facaastee daaguzzaatti facaasii imma garsaa, boqqollootti facaasii imma garsaa, xaafiitti facaasii imma garsaa, misingaatti facaasii imma garsaa, qamadiitti facaasii imma garsaa. Lafti waan itti faca'ee dabaleetu biqilcha malee lafti ofiisaa sanyiin qabu. Sanyiin dubartii sanaaf dhala kennuu danda'u namicha keessa akka jiru asumaan hubachuu akkasiin dandeessan nan beeka. Isa lammaffaa namoonni si'a tokko gaa'ila keessa gaafa galanii baay'ee rakkatu. Gaa'illi baay'ee lola qabaa. Kana maal jettaa naan jettan? Eeyyee gaa'illi lola qaba. Sababiinsaa waan Waaqayyo qulqulluudha jedhe seexanni immoo xureessuu waan barbaaduuf namoota gargar baasuun, namoota wal dhabsiisuun, gaa'ila keessatti yoo namni tokkummaadhaan taa'e bor macaafa qulqulluu kan lallabutu dhalata, bor kan faarfatutu dhalata, biyya kan gaggeessu dhalata, biyyatu nagaa argata. Kanaaf jedhee kaayyoon seexanaa inni guddaan maa inni gaa'ila gargar baasee mucaan akka inni aariidhaan guddatu, intalli akka isheen aariidhaan guddattu, qiimii yookaas immoo garaa namaa keessatti haaloodhaan akka namni guddatu, akka namni waldaa kiristaanaa keessaa baqatu gochuu jaallata waan ta'eef seexanni yeroo hundumaa maal barbaada? Namoota hundumaa biratti akka namni waliif galee hin jiraanne barbaada. Waliigaltee hin barbaadu seexanni. Waliigaltee hin barbaadu. Sababii kanaafi seexanni yeroo baay'ee maal fedhaa? Seexanni maal fedha? Yeroo baay'ee akka gaa'illi jigu fedha. Warri gaa'ila qabdan immoo isa jalqabaa keessatti gaa'ilicha kan dhaabe Waaqayyo akka ta'e beekuutu isinirraa eegama. Gaafa haati manaa dheekkamtu abbaan manaa callisuu qaba. Gaafa haati manaa dheekkamtu abbaan manaa callisuu qaba. Mana isaa jaalalaan qabachuu danda'uu qaba. Obsa qabaachuu danda'uu qaba. Ilaalcha toluu danda'uu qaba. Hubannaa toluu danda'uu qaba. Ilaalcha waldaa kiristaanaa keessatti warra ilaalcha tolan ta'uu danda'uu qaba. Yoo akka sana hin taane dadhabbiitu dhufa.